ijoollee kan kennii laalamu balbala sibiilanii karaan koo cufamu kan eenyuuf hin galle manaaf qabda karaa ni wal qixxeessita tokko sanaa Waaqayyo kan eenyuuf hin galle anaaf qabda karaa ni wal qixxeessita tokko sanaa mananafu yaada korarase balatte nambistu sanyi sambachase anarga perisa gaftu kujabasi kandarase Waaqayyo Waaqayyo mananafu yaada korarase balatte nambistu sanyi sambachase anarga perisa gaftu kujabasi kandarase kan eenyuuf hin galle manaaf qabda karaa ni wal qixxeessita tokko sanaa Wanondoma Waaqayyo si arga ijji Waaqayyo wano katanarga abadde si ega dinota walakka nagargarika Waaqayyo Waaqayyo Wanondoma Waaqayyo si arga ijji Waaqayyo wano katanarga abadde si ega dinota walakka nagargarika kan eenyuuf hin galle anaaf qabda karaa ni wal qixxeessita tokko sanaa Tensi ega ngidoti nadabe oture senafu ina tanayate akasetenafu garan konagate kanadabe Waaqayyo Waaqayyo Abatensi ega ngidoti nadabe oture senafu ina tanayate akasetenafu garan konagate kanadabe kan eenyuuf hin galle manaaf qabda karaa ni wal qixxeessita tokko sanaa galanni waaqa keenya isa guddaadhaaf haa ta'u hundumti keessan biyyi jirtanii lafa jirtan hundumaatti waaqayyo ni yeroo kanas carraa nuuf kenne akka wajjin sagalee isaa hirmaannu nuuf kenne ulfina haa fudhatu. Baay'ee siin jaalladha hundumti keessan
waaqayyo ulfina fudhatu sagalee waaqayyo laphee korraa kaayee isiniif hiruudhaaf isiniif kadhachuudhaaf gara fuula miidiyaa kanatti ba'ee jira. Waaqayyo karaa tokkos lamas hin dubbata jedha macaafni qulqulluuni. Namni isa dhaga'u yoo jiraate jedha. Waaqayyo karaa tokkos lamas hin dubbata. እግዚአብሔር በአንድም በሁለትም ይናገራል። እና kanaaf sagalee waaqayyo laphee korra kaayee ergan isinitti dubbadhee booddee isiniif nan kadhadha. Yeroon isiniif kadhadhus inta akkanitti isinii kadhu immoo waanuma waaqayyo laphee korra kaayee maqaa keessan asirra jiruun waaqayyo wanta laphee kootti fideen isiniif kadhadha. Kanaaf koomenti gochuu hin dagatinaa. Yoo isin koomenti gootanidha kan inni anatti mul'isu jechuudha. Akkasuma namoonni baay'een karaa toora sagantaa kanarra namoonni baay'een dhugaa ba'aa jirtu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nama baay'ee gargaaraa jira. Wanti na gammachiisu an tokkoof tokko namni gargaaramuu isaati. Lubbuun fayyuudha. Namni waan hamaa ooluudha. Namni wantoota darbannaa diinaa ooluudha. Wanti baay'ee nama gammachiisu bu'aansaa isa kana. Kanaaf akkuma isinis fayyadamtan warri kaanis akka fayyadamtaniif akka isaanis fayyadaman yookiin immoo akka isaan fayyaniifis yoo barbaaddan anis adaraa kana gaabaadheen jira. Wangeela lallabuun adaraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nutti kenne waan ta'eedhaaf isinis adaraa isinitti kenname ba'aa warra kaan sheer gochuudhaaf warra kaaniif qooduudhaan amma isinii danda'ame jaljettaniin taa'ina gara itti hiruun isinirra jiraatu kamitti hiraan isiniin jedha yoo kana gootan wangeelicha lallabaa jirtu jechuudha. Kanaaf adaraan nurra jira. Lubbuun haa oolu, lubbuun haa gargaaramu isiniin jechuun jaalladha. Yoo kana gootan waaqayyo isinitti gammada. So wangeela kana lallabaa jirtu waan ta'eedhaaf kallattii itti gochuun isinirra jiraatu hundumaa isiina amma dandeessanitti jechuudha. Ilaa macaafa qulqulluu keessaan kutaa tokko isinii dubbisa. Mootota isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 18 irraa jalqabeen isiniif dubbisa lakka jedha. Hanga 20 isa jiru. Mucichi erga guddatee gaaf tokko gara abbaa isaa lafaa warra midhaan haamanii hin dhaqee mucichis yaa abbayyee koo mataa koo jedhee hin iyye. Abbaan isaa immoo hojjettoota isaa keessaa isa tokkoon mucaa koo kana baadhuuti gara haadha isaatti geessi jedheen. Hojjetaan sun mucicha baatee gara haadha isaatti erga geesse mucichi hamma waariitti gudeeda haadha isaa irra hin taa'e isaa booddee garuu hin du'eedha. Dhageessaniittu hin taa'e isaan booddee garuu hin du'e jedha. Akka mata dureetti akka jedhetan isiniif lallaba. Akkuma ati amante sana siif ta'a. Akka ati amante sii ta'a. Jedhetan sagalee waaqayyo isiniif hiraa yeroo kana. Isin biraa halkan yoo ta'e isin biraa guyyaa kan ta'us yoo jiraattan sagaleen ergaan isiniif qabu akka ati amante siif ta'a. Mata duree jedhu mee ammaa kaasaati ilaalaa. Ammaa kaasaati ilaalaa. Maal amanuun sirra jiraata? Maal irratti amanuun sirra jiraata? Maal gochuu sirra jiraata? Maaltu gaaffisiisi ta'e? Garuu ergaa tokko sii qaba. Akka ati amante sii ta'a. Mee sagalee waaqayyo kana waliin haa ilaallu. Sagalee waaqayyo kana yoo waliin ilaaltan kan sin dhibu. Mucaan kun kan inni dhalate mucaa kakuudhaan dhalateedha. Mucaan Shuuneem jedhama. Mandara Shuuneemitti boqonnaa 4 lakkoofsa 8 kaastanii gaafa ilaaltanii Elsaayitu kallattii karaa mandara Shuuneem namicha jedhamu kanatti achirraan daddarba ture. Elsaayin in darba. Shuuneem
isheen jedhu kun immoo nama guddoo dubartii baay'ee cimtuu dubartii garaa qajeelaa qabdu dubartii baay'ee waaqayyoodhaan jaallattu akka taateti hin argina. Haa ta'u Suneem mana isii keessaa akka fooniin yookiin immoo ija fooniitiin ilaalamutti waan hundumayyuu qabdi. Waan qabduuf maqaa ishiitti waamame safarichiyyuu naannoon sun iyyuu maqaa ishiitti waamame. Nam tokko gaafa eebbifamu safarri tokko maqaa gaarii yoo godhate waan maqaa gaarii sanaan waamama safarris yookiin immoo maqaan safara sanaa yookiin maqaan naannoo sanaa jechuudha. Yookiin naannoon sun namichi sun sooressa yoo ta'e yookiin immoo seenaa addaa tokko yoo qabaateti hin waamama. Har'ayyuu biyya keessaa naannoo keessaa waamamaa jira. Akkuma kana Suneemiin baay'ee dubartii soorettii waan taateef maqaa ishiitiin waamama naannoon sun lafti sun iddoon sun. Ilaamee sin eebbisa ammayyuu maqaan kee maqaa waaqayyoon kamachiisu maqaa beekamaa maqaa muudamaa maqaa eebbaa haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Tokko tokko har'ayyuu maqaa sirrii hin qabu. Tokko tokko seexanatti itti moggaasa. Tokko tokko namumatti itti moggaasa maqaa rakkinaa. Tokko tokko maqaa mamee maqaa abaarsaatu irra jira. Tokko tokko waaqayyo maqaa haa geeddaru. Nagarree macaafa qulqulluu keessaa maqaa baay'ee namatti tottolu fakkeenyaaf Yisihaaq baay'ee fudhattan kolfa. Iyyaasuu fa'aa fudhattani maqaa gurguddaa qabu. Musee baay'ee fudhattan maqaa gurguddaa qabu. Aroon baay'ee fudhattan maqaa gurguddaa qabu. Maqaamti isaaniiyyuu hiika qaba. Maqaa hiika hin qabne baannee deemna yeroo baay'ee isaa waaqayyo mee maqaa makeetti hiikaa godhu gooftaa. Fakkeenyaaf maqaa Iyyaasuu yoo fudhattan fayyisaadha jedha macaafni qulqulluun. Iyyaasuu jechuun fayyisaa. Fayyisaa. Maqaa hiika qabu barbaan. Har'ayyuu taanaan maqaan baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo maqaa hiika qabu siif haa kennu waaqayyo. Looraatee asii kaamaraa baabaa maqaa seexan maqaa haalli sitti moggaase maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa kaasee jireenya keerraa mana keerraa hojii keerraa haa cabu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa hiika qabu maqaa namni itti waamamuu danda'u maqaa waamsisuu danda'u waaqayyo har'ayyuu siif haa kennu. Amma ton dubbachaa jiru waaqayyo lakkas naan jedhe. Maqaa hiika hin qabne maqaa abaarsaa maqaa diinni sitti moggaase waaqayyo namootarraan geeddaruun qaba naan jedha. Namoota maqaan keessan isinirraa geeddaramutu jirtu. Baaraa seekaamaadhaa tokko baaraa baashiyaa. Namoota maqaan keessan isinirraa geeddaramu waaqayyo maqaa keessan isinirraa geeddarutu jirtu mee ameen jedhaa. Dilaabaanaa soko bayyaa borrabaa laaborrabaa yaa borrabaa. Hin geeddara waaqayyotu. Maqaa sirra jiru maqaa diinni sitti moggaase. Maqaa seexanni sitti moggaase. Waaqayyo yeroo kanaa kaasee maqaa namoota geeddaruu qaba. Dilaa baasee kabaaraa borrabaa yaa borra. Dhuguma siniin jedha. Yeelaa maanaa soko birraa yaabaa. Maqaan hiyyan laa jarana. Maqaan hiikan qabu taanaan. Maqaan hiikan qabu taanaan rakkisaa. Geeddaramuu qaba.
Maqaa baay'eetu jira. Lorraa sekaa barraa borraa baay'aa boo. Maqaa akkamii faatu namatti tola beektu isin? Onesimoos jechuun Paamelaa maqaa Onesimoos jechuun maqaa akkasii faa yoo fudhattanii dhimma baasaa isa hojii hojjetu isa waa hiiku waan akkasii faa argitu dhuguma isiniin jedha. Maqaa hiika qabu. Macaafa qulqulluu yoo dubbistan namoonni baay'een maqaan isaanii hiika qabu. Har'a garuu maqaan kee hiika qabaa laata? Maqaa Yesuus Kiristoos yeroo kana kaasee sirraa haa geeddaramu. Maqaan hin taane, maqaan abaarsaa, mekka jedha Waaqayyoodhaan narraa geeddareedhaani. Geeddareera Yaaqoob irraa. Yaaqoob seera uumamaa keessa dhattanii yoo dubbistan Yaaqoob maqaa Hannaatiin manaa ba'e. Maqaa Hannaatiin wanta inni ba'eef Waaqayyos beeka. Garuu akka ilaalcha namaatti ija namaatti Yaaqoob geeddarameera yookiin immoo Yaaqoob jireenyi isaa geeddarameera jennee ilaaluu dandeenya. Garuu haa geeddaramu haa horu waan hedduu haa qabaatu Yaaqoob. Garuu maqaa abaarsaa maqaa Hannaa baatee deema ture. Gara laga Yaabuqootti gaafa na eebbistu malee garsin dhiisu jennaan Waaqayyoodhaan wallaansoo qabe. Eenyutu Yaaqoob sirriitti Waaqayyoodhaan wallaansoo qabe. Gaafa inni qabu boruun bakka keera ganna dhiisi jedheen ganna dhiisi boruun bakka keera amma ganna dhiisi jennaan garsin dhiisu. Maaliif? Maal akkasii godhu barbaadare? Maqaa kokkatti naa geeddartuun barbaade. Har'aa kaateeti Yaaqoob hin jedhamtu. Dhiire Israa'el jedhamta. Maqaa Hannaarraa geeddare Waaqayyo. Gowwomsee bahe waan ta'eedhaaf. Maqaa Hannaa maqaa hin taane irraa geeddare Waaqayyo. Ammayyuu maqaa hin taane maqaa seexanniif namni sitti baase haalli sitti baase maqaa Yesuus Kiristoosiin sirraa geeddareera maqaa Yesuusiin. Silaasi mata duree nuyi irratti nu lallabamaa jiru. Ilaa silas mata duree nuyi irratti nu lallabamaa jiru. Akkati amantee siif ta'a jedha. Mata dureen keenya lakkaasi akkati amantee sii ta'a jedha. Warri amma dhufte yoo jiraattan mata dureen galgala kana akkati amante. Maqaan kee geeddaramuu danda'a eeyyee akkati amante sii ta'a. Haaleluyyaa. Dhuguma isiniin jedha. Hiikkaasaa yoo ilaalta maqaa nama baay'ee maqaa abaarsaati. Maqaa Hannaa baatee deddeebi'aa ture Yaaqoob. Garuu Israa'elitti irraa geeddare Waaqayyo. Hin baay'ise Waaqayyo. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si haa baay'isu Waaqayyo. Jireenyi kee haa baay'atu. Maqaan kee maqaa jijjiiramaa haa ta'u. Har'aa kaasee maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenyi kee haa geeddaramu. Nan jedha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana kaasee sirraa haa geeddaramu. Lootaanaa seekaa. Shuuneem maqaa gaarii qabdi. Hawaasa gidduutti iddoo jirtutti maqaa gaarii qabdi. Gaaf karaa mandara Shuuneem kana gaa akkuma isinitti hime nama Elsaayi kun in deddeebi'a. Tajaajilaaf deddeebi'a. Utoonni tajaajilaaf deddeebi'u kan nama dhibu keessaa akka jette abbaa manaa ishiitii mari'atte. Namichi karaa mandara kana deddeebi'u asiin deddeebi'u nama Waaqayyooti. Nama qajeelaati. Maal ta'a mana keenyatti goree iddoo siree ijaarree fi mana keenya gararraatti banti irratti siree ijaarree fi mana keenya yoo nyaate mana keenya yoo dhuge mana keenyatti haara galfatee yoo darbe achi keessa immoo mana isa ijaarruuf sana keessatti immoo ibsaa keenyee fi achi keessa yoo taa'e maal ta'a jetteetu abbaa manaa isheetiin mari'atte. Egaa har'ayyuu abbaan manaa gaggaariin tokko jiru. Har'ayyuu abbaan manaa gaggadheen tokko jiru. Haati manaa gaggadhee tokko jirtu. Isinis dhaggeeffadhaa. Jennaan abbaan manaa ishee akka jedhe hin simate kan nama dhibu keessaa. Tole wantati jette haa ta'u ittiin jedhe. Tole wantati jettu haa ta'u. Argitanii nam tokko gatii baasuun barbaadu. Amma dhuguma isiniin jedha keessummaa hin simannaa nama hin jaallannaa
sirriitti hin jal'anna akka garaa keenyaatti hin jal'annaa nuyi hin jal'annu gatii baasuun barbaannu nama gatii baasisuu barbaanna malee gatii baasuun barbaannu akka macaafa qulqulluutti waan qajeelaadhaaf gatii baasuun gatii nu argachiisa. Naggaadeen tokko dura gatii buufata otoo hin taane dura gatii baasee bita. Erga gatii baasee bitee booddeetti gatii buufachuu danda'a. Gatii baasuun gatii nu argachiisa. Waan qajeelaadhaaf yoo ta'e, waan dhugaadhaaf yoo ta'e, waan Waaqayyo jaallatu yoo ta'e, waan Waaqayyoon garaa ciibsu yoo ta'e, waan qajeelaaf yoo ta'e gatii nu argachiisa. Baay'ee gatii baasteetta yoo ta'e gatii baay'ee isaa argatta. Maaliif? Gaaf tokko saba Israa'el wajjin inni Museen lafa onaa keessatti gatii kaffalee hin hafne. Waaqayyo garuu gaaratti isa baaseetu isa wajjin haasofsiise, isa wajjin haasa'e. Yoo gadi bu'aa fakkaate yoo Waaqayyo gaaf tokko lama baasa. Gatiin ati baafte gadi bu'aa yoo sitti fakkaate. Yoo badiisa sitti fakkaate yoo gaaf tokko garuu gatii si argachiisa ol si baasa. Gaaratti ol si baasa. Ulfinatti ol baasa. Barcuma ulfinatti ol si baasuu danda'a. Ol si baasee si mul'isuu danda'a. Ati mana Iyyoob in yaadattu. Ammayyoo ati Waaqayyoon kana hin waaqessitaa. Hamma kana gatii si baasisee, hamma kana ijoollee si harkaa balleessee, hamma kana jireenyi kee waan baay'ee ta'eet ammayyoo ati Waaqayyoon hin waaqessitaa. Jennaan eeyyee waan gaarii isatu kenna, waan gadhees yoo fide immoo ni himnare waan inni nu kennu nuufaa kennu maleenna. Gatiin Iyyoob irratti mammaakame namoonni baay'een jal'ina godhettiin jedhanii yeroo tokko tokko waan gadheenis waan gaafa nuti cufamus gaafa waan nu ta'uu baates namni isheen inni kana godhe yakka godhe jedhe akka kanatti nama hubata namni. No, waan yakka godheef miti namni. Waan yakka godheefiti hin Iyyoob. Waan yakka godheefiti balballi hin cufamu. Waan yakka godheefiti hin boo'u gaddatti hin galu. Waan yakka godheefiti hin miidhamu namni. Kana duwwaaf hin godhu. Nda'u Waaqayyo nama jaallatu hin qora jedha. Qoreeyo gara isa caalutti baasa. Qoreeyo gara barii lafaatti baasa. Qoreeyo gara ulfinaatti geessa Waaqayyo. Mee sirriitti na dhaggeeffadhaa. Adaraa koo kana sheer gochuudhaan warra kaan biraanis naaf ga'a isiniin jedheera. Warri gootaan Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Warri garuu otoo dhageessanii hin goone adaraadha waan ta'eef cubbuu isinitti ta'a. Maaliif ani nyaachaa hin jiru biddeen wangeelli lallabaa jira waan ta'eef. Wangeelli immoo akka kallattii madanda'ameen lallabama bakka waan biraan hin jiru. Haleluuyaa. Cubbuu isinitti ta'a baazawee. Isiniin xureessu yoo sheer gootan. Amma namni hammi kun sagalee kan hordofuutu irra jiraata. Sagaleen kun nama hamma kana duwwaadhaaf gaadha. Hin ga'a yoo sheer gootan hin ga'a. Anaan adaraa natti ta'eera isinis adaraa isinitti haa ta'u. Yoo isin diddan iyyuu isin dhageessanitti waan ta'eef falan qabu. Jennaan waan baay'eetu irratti mammaakame yakka godheedhan. Kanaafiti waan baay'een gatee makana. Haa jedhan malee gatiin Iyyoob baasee isa caalutti isa bageessuudhaaf. Waaqayyo immoo gatii namaa hin balleessaare. Dachaadhaan kaffale. Ijoollee isaa yoo fudhate qabeenyaa isaa yoo fudhattan dachaadhaan isa deebise. Warri hin beekne warri maaliif akka Iyyoob gatii baasu hin beekne
yakka jettee xolola irratti oofti. Waan qajeelaadhaaf gatii yoo baafte gatiin kee hin badu. Waaqa dura jira. Waaqa duratti fudhatamaadha. Dubartiin kun Shuneem sireenaa ijaaramuuf jette ibsaa kennaniif wanta inni nyaatu kennaniif iddoo gara irratti immoo ijaaran eenyuuf Elsaa'iidhaaf. Macaafni qulqulluun gaafa dubbatu namni nama qajeelaadhaafiti. Waan nama qajeelaadhaaf bishaan ullee tokkotti iyyuu yoo kenne gatii nama qajeelaa hin argatayidha. Isa nuyi har'a wal salphifnu kan. Macaafa dalga nu batiinaa. Macaafa isa sirrii hubadhaa sirriitti. Namni nama qajeelaadhaaf bishaan ullee tokkotti iyyuu kenne gatii nama qajeelan. Gatiin nama qajeelaa maali? Qajeelonni lafa dhaaluweedha macaafni qulqulluun. Gatiin nama qajeelaa maali? Yoo abaareen dhageessifata. Gatiin nama qajeelaa maali? Waaqayyotu warra qajeelotaa hin dhaggeeffata. Gatiin warra qajeelotaa maali? Waaqayyo warra qajeelotaa wajjin maaddiitti hin taa'edha macaafni. Gatiin warra qajeelotaa maali? Fira warra waaqayyooti. Waaqayyo fira warra qajeelotaati jedha. Gatiin warra qajeelotaa maali? Araaraaf dhaabbatu lafaaf waaqa gidduutti. Gatii warra qajeelonni lafa dhaaluweedha. Qajeelonni lafa dhaaluweedha. Kanaaf namni nama qajeelaadhaaf bishaan ullee tokkitti iyyuu kenne gatii nama qajeelaa hin argataa jedha. Egaa argitanii Shuneem kun dadhabbii guddaa dadhabde namicha kana wajjin. Gaaf tokko garuu Elsaa'i akkas jedhe. Laa Elsaa'i garuu akkas jedhe. Maal jedhe Elsaa'i? Shuneem gatii guddaa nutti baafteetti. Inda'u waaw yoo gatii baafne diina keenya illee akka kanatti akka mo'achuu dandeenyu macaafa qulqulluutu dubbata. Diina kee maaliin mo'i jedha macaafni qulqulluun waan gaarii yoo goote. Diina kee waan gaarii yoo goote isa mo'atta. Ma yeroo tokko nama tokko yoo jibbine nam tokko yoo jibbine nama tokko Waaqayyo ajjeese Waaqayyo dagarra baase ምናምን እግዚአብሔር እንደዚህ ጸሎት አይሰማም። kun ጠማማ ጸሎት ነው እንደዚህ አይሰማም። gaafa nuyi araara Waaqayyoon kadhannuuf gaafa nuyi gargaarsa Waaqayyoon kadhannuuf abiddicha mataa isaa irratti bobeessitaa'edha. Eenyuun diina kee si ajjeesuudhaaf kaatu. Diina kee si ajjeesuudhaaf si balleessuudhaaf kaatu. Waan qajeelaa yoo gooteef tokko gaarummaa gochuudhaan iyyuu isa mo'atta. Lammata immoo abiddicha iyyuu isa irratti bobeessitaa'edha. Maaliin? Malkaam nagar sittaarag. Gara nama jal'aa sanatti deebisuu dandeessaa'edha. Argitee? Diinuma keeyyuu waan gaarii gochuudhaan gatii baaftee waan gaarii yoo goote obsitee waan gaarii yoo goote isa mo'achuu akka ati dandeessu dubbatama macaafni kun. Nunoo maalidha nuyi gatii fudhachuu malee gatii baasuu hin barbaadu. In argattu sumaniyyuu hin argattu. Kiristaanummaadha jalqabee gatii nama kaffalchiisa. Maaliin? Arrabaan, ari'atamuudhaan, jibbamuudhaan, waan baay'ee namarratti ta'uudhaan. Ari'atamtee beektaa? Jibbamtee beektaa? Yoo ta'e gatiin kee guddaa. Waaqa duratti gatiin kee guddaa. Abbaa keenya duratti gatiin kee guddaa. Shuneem iddoo kana keessee fi gaafa jedhu Elsaa'i deebii akka jedhe. Warra amma dhuftan akkati amantee sii ta'a wanta jedhudha. Ilaa akka jedhe naawusaatiin akkasittiin jedhe. Shuneemi baay'ee gatii guddaa nutti baafte. Biddeen nu laatte
mana nu laatte kuraasi nu waan akka nu boqonnu goote nummoo maal gochuufitu nurra jiraata argite gaafa waan qajeelaa gootu namillee akka kanatti yaada argite nama waan qajeelaa waan gaarii gaafa gootu gaafa waan qajeelaadhaan isa eebbiftu otoonni ishee arrabsullee eebbiftu hin cabsita keessatti kan si dhibu. Ba'aa guddaa nurra keessa shuunee bittiin kun maal gochuufitu nurra jiraata? Yoo qabeenya yoo qabdi, yoo konkolaataa qabdi, yoo manaa qabdi, yoo jireenya kan kaanii qabdi, gaa'ila qabdi, maal goonaaf mee jedhe Elsaa'i. Akkasittiin jedhe Gaaza naawonsa Gaaza akkas jedhe. Waan tokko sitti immoo jedheen Elsaa'iidhaan hennaan isheen mucaa hin qabdu ittiin jedhe. Mucaa hin qabdu. Waan hundumaa qabdi garuu mucaa hin qabdu. Namaa baasu. Argitanii? Mucaan immoo qabeenyaadhaan hin bitamtu. Waan harka Waaqayyoodhaan hojjetamudha. Waan Waaqayyo namaaf kennudha. Hin amanta taanaan harka Waaqayyo keessa wanta sii kennamutu jira. Akka amantii kee siif haa ta'u. Kana gooftaa Yesuustu jira. Akka amantii kee. Hin godha jettee amantii taanaan akka amantii kee siif haa ta'u. Guyyaan kun akkasuma waan ta'eedhaaf. Maataa sekabaa raaboo raabaa shekaboo raabaa. Meelaanaa soko bireefaaraa dhaabuu rabaa babaa se'a. Kam namatti tola. Jennaanii akkasittiin jedheetti deebisee. Maal jedheetti deebisee beektu isheen. Dhaqii waami. Shuunemitti kana waamennaan. Ilaa ati waan guddaa nufaan dadhabdeetta ittiin jedhe Shuunemiin Elsaa'i. Lakkoofsa 8 kaasaatti dubbisaa. Waan guddaa nufaan dadhabdeetta. Nummoo maal si gochuu qabna. Argitee gatii baasuun gatii si argachiisa. Gatii baasuun gatii si argachiisa. Malkam nama garmaarag malkam nagar taaganyal. Macaafni qulqulluun namni waanuma facaase haama'e. Namni waanuma facaase tokko haama'e. Naani ilaani dhageera asiqii dhaabbadhu mucaa hin qabdu. Yeroo inni itti kana Elsaa'iin gaafatu abbaan manaa ishee dulloomeera. Yeroo isaan itti dhala godhachuu danda'an waan hin danda'amne. Akka jedhu macaafni qulqulluun kan namaaf hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'ama jedha. Hin dhageessu akka amantii kee siif haa ta'u. Waan ati namaan dadhabde, waan ati ofii kee yaaltee dadhabde Waaqayyoof garuu hin danda'amu. Banuu hin danda'a. Cufuu hin danda'a. Cabsuu hin danda'a. Rookaataa kaasoo maala. Ammuma si fayyisuu hin danda'a. Ammuma si boqochiisuu hin danda'a. Mee yaada kun anaaf hin danda'amu wanta jettan Waaqayyoof garuu hin danda'amu. Waaqayyo danda'a. Yaabeheer iltadai ነው. Yoo amantan har'a galgala kana isin biraa guyyaa yoo ta'e maaloo daraa keessan sheer godhaa. Adaraama Waaqayyo sheer godhaa maaloo. Ani immoo amanii manee isin eebbisa. Namni baay'een akkana gargaaramuun fedha. Maaltu si iyyisiisa hoo jettan akka namni gargaaramuun fedha kanaaf. Akka namni gargaaramu waan hin fedhuuf. Akka namni fayyu waan hin fedhuuf. Akka namni jijjiiramu waan hin fedhuuf. Dhuguma sirriin jedha Waaqayyo garaan koo beeku. Gaafa namaa ta'u akka inni itti garaan koo gammadu dhugaa Waaqayyo. Takka waa hinaaf hin beeku. Isatti balbalaaf isatti ammamee namni baay'een gaafa namni caammaa geeddaratu inni naafa Yesuus Kiristoos gaafa namni shaamisii geeddaratu inni naafa gaafa namni konkolaataa geeddaratu inni naafa gaafa ati mee mana geeddaratu inni naafa. Ani garuu waan tokko hin qabu dhuguma isiniin jedha. Otoo ati
Otoo namni hundumtuu anaan na caale natti tola. Hafuuraan, fooniin, waan kamiinuu dhugaan siin jedha. እግዚአብሔር ምስክሬ kadhannaa kooti gaama namaa ta'u rakkina nama duwwaa hin jaalladhu. Rakkina nama duwwaatu natti hin tolu. Boo'icha nama duwwaatu natti hin tolu. Namni miidhamu duwwaatu natti hin tolu. Kun Waaqayyo garaa koo beeka. እግዚአብሔር ምስክሬ ነው. Amma garuu kanaaf namni akka gargaaramuuf hin jedhu. Akka amantii kee siif ta'a. Wanta duree jedhu. Hin amantu warri na hordofaa turtan. Ilaanan jedha. Wantati amma ammaatti itti hiikamuu dadhabde. Si hiikamuus dide. Ilaa dhukkubni ati ittiin rakkachaa jirtu. Rakkinni ati ittiin rakkachaa jirtu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa kaasee maqaa Yesuus Kiristoosiin ofirraa dhabi. Yoo amanteetta ta'e sii ta'a. Nama tokkotu jirta natti hima Hafuurri Qulqulluun. Dhukkuba kintaarotiin baay'ee rakkatta. Baay'ee si rakkisa. Kintaarotiitu sirraa adda boodide. Hin amanta yoo ta'e dhugaan siin jedha. Amma yeroo kanaa kaasee Waaqayyo gooftaan si fayyiseera nama nana. Amma natti himaa jira Waaqayyotu. Yoo hin amanta ta'e ammaa kaatee hin fayyita. Maka soko broad yaka. Iata ko soko prevela tanikla baraba seka barabala. Lebara seka baya borabana bo soko brabaya. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin ba'aama kam kan qabdan amma yeroo kana kasisin irraa galagaleera. Kana galagala miti. Dhukkubuma kan dhukkubsattu amma yeroo kana kaasee ati bilisa. Kumni kan kee miti kan seexanaati malee. Awujaal nana mana waan ta'eedhaaf ati bilisa. Ani immoo nana mana warra asirraa sheer godheera. Gurubbii amma kanatti sheer godheen jira jettan Waaqayyo ila mana kee ila lasin eebbisa dhuguma siin jedha. Mana kee hojii harka kee waan ati gootu gaa'ila kee dhala kee maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin haa eebbisa. Akkati dhalootaaf dhimmite akkati dhaloonni gargaaramuudhaaf dhimmite Waaqayyo immoo waaqarraa mana kee jireenya kee haa hojjetu. Yaabire na dhagaa Waaqayyo immoo haa hojjetu Waaqayyo mana kee jireenya kee looraata maraaba. Jennaan yeroo isaanitti danda'amu miti waan ta'eedha. Kuni ennaan hojii harka Waaqayyooti waan ta'eedhaaf jedheen bara Gergizee yoonaa jedhe mucaan ati dhabde kunidhe hin dhalata jedheen. Yaa nama Waaqayyooti nan sossobiin baay'ee si jaalladha. Ati nama qajeelaadha. Ati nama guddaadha. Ati nama Waaqayyo wajjin jirudha. Nan sossobiin jennaan. Akka jedheeni akkuma jedhe sana jedha. Akkuma sana ta'a jennaan. Akkuma jedhe sana waggaa isaatti mucaanis waggaamatti dhalata. Malee Waaqayyo guyyaa har'aa gochuuf danda'a dubbate. Waggaa isaatti akkuma dubbate sana mucaa godhatan. Mucaa kakuu. Mucaa ilmaa godhatan. Yeroo hin danda'amnetti godhatan. Yeroo hin eeyyamamnetti godhatan. Maal godharee mucaan sun erga guddate gaaf tokko garuu abbaan isaa iddoo minaanii haaman fuudhanii deemaneedha. Macaafni qulqulluun fuudhanii otoo isaan jiranii mucaan suni maa abbaayee koo mataa kootu na dhukkubaa. Mataa koo na dhukkubaa jira. Maqaa kootu baay'ee na dhukkubaa. Yaa abbaayee gaafa inni jedhu fuudhaati gara haadha isaatti galaa jedheen abbaan isaa. Gaafa fuudhanii gara haadha isaatti mucaa kana galchan. Mucaan kun gudeeda haadha isaarra ciiseetu erga jedhe booddee in du'e jedha. Baay'ee nama gaddisiisa. Kakuudhaan dhalateetu mucaan kun du'e. Har'ayyuu kakuun du'e hin ka'a. Har'ayyuu mul'anni du'e hin ka'a. Har'ayyuu abjuun du'e hin ka'a. Har'ayyuu eebbi du'e hin ka'a. Maataa faaklaadiya. Har'ayyuu hin ka'a. Mucaa akka kanatti itti dubbatameetu. Mucaa Waaqayyo itti dubbateetu. Mucaa Waaqayyo itti hin jedheetu hin du'e.
Har'ayyuu namoonni bu'aa jiraatan hin jiraatu. Waaqayyoollee natti dubbateera. Waaqayyoollee waan baay'ee naan jedheera. Waaqayyoollee waan baay'ee naan jedheera garuu hin taane namoonni jettan jirtu. Isaa Waaqayyotti amanaa. Waaqayyoodhaaf hin danda'ama. Kakuu baattanii hin duutan. Isin isaaf jiraadhaa malee. Isa dhaggeeffadhaa malee. Isatti amanaa malee kakuu baattanii hin duutanii. Ni kakuu nuuf laate amanamaadha. Nabdii nuuf laate amanamaadha. Hennaan har'ayyuu jirtu. Har'ayyuu jirtu. Har'ayyuu jirtu namoonni akkasii Waaqayyo garuu hin kaasa. Kakuu keessan hin kaasa. Hammam umriin qe'aa deemu. Waa dhageesseetta taanaan. Hammamiyyuu haa turu. Har'a garuu Waaqayyo si yaadachiisa. Siin dide malee Waaqayyoodhaan hin dinne. Siin dide malee Waaqayyoodhaan hin dinne. Hin dinne. Waaqayyotu galmee namoota gaggaragalchaa jira. Namoota gungumtaan. Maali Waaqayyo akkas naan hin jenne jettanii namoota gungumtaan. Maali Waaqayyo jettanii namoota Waaqayyo wajjin wallaansoo wal qabdan. Mayyi Waaqayyo gooftaan isin hin gatu. Mayyi Waaqayyo akkuma sana. Laa Waaqni nama miti. Waan godheef isatu beeka jedhu dur. Waaqayyo nama miti inni Waaqayyoodha. Inni Waaqayyoodha. Raataa maaraamaaya. Inni Waaqayyoodha. Dhugaan siin jedha inni Waaqayyoodha. Hin dhufaarrayyu Waaqayyo. Laafurri qulqulluun natti dubbataa jira. Ammumayyuu Waaqayyo gara namoota dhaquu qaba. Gara mana namoota baay'ee dhaquu qaba. Gara nama Waaqayyo gola nama baay'ee dhaquu qaba Waaqayyo ammayyuu. Laphee korra naxxaasaa. Namoonni amma yeroon kana dubbadhu. Boo'icha guddaa imimmaan qabachuu dadhabdan as keessa jirtu. Jirtu natti dubbataa jira. Imbaaba የሆናችሁ ሰዎች እንዳላችሁ የጌታ መንፈስ ይነግረኛል። ከነትነት ዱበቴ ከናሬ ከነትናን ጀቴ ከናሬ namoonni jettan namoonni gaddaan lapheen keessan gagaamaa jirtu asirra. Ayzuu Waaqayyo akkuma jedhe sana ammayyuu kakuun kee hin kaa. Ammayyuu abjuun kee hin kaa. Hin dhiine sitti hin dhiine. Sitti hin dhiine. Hin dhiine sitti. Sitti hin dhiine. Mayyu sittin dhiine lakki. Mayyu sittin dhiine. Dhiine. Waaqayyo amanamaadha. Waaqayyo amanamaadha. Waaqayyo amanamaadha. Obboleessa ko obboleetti ko Waaqayyo amanamaadha. Kakuu baattee hin duutu. Mucaan kun gaafa inni du'u abbaa manaa isheetti ergiteetu nama harree wajjinnaaf ergi iddoon naquun qaba jette. Iddoon naquun qaba harree wajjinnaa ergi gara nama Waaqayyoon naqa jennaan. Maal harroo sanbata miti. Harroo guyyaa waaqeffannaa miti maal fuuta ittiin jennaan lakkii nagumaafi jette. Nagumaafi jette du'aa mana keesseetu nagumaaf jette. Har'ayyuu warra jireenya isaanii irratti lallaban barbaada Waaqayyo. Har'ayyuu dukkana irratti ifa warra lallaban barbaada Waaqayyo. Du'aa mana keessee lakkin manumaaf annaqan. Tokkooti iyyee maraata. Du'aadha jedhee maraata. Lakki isheen garuu du'aadha hin jenne. Eessatti harroo sanbata miti jennaan lakki nagumaaf dubbisuun naqa jette. Garuu mana ishee kan jiru du'aadha. Har'ayyuu dhoffatanii kan jiraatan. Miidhama keessa dhoffatanii kan jiraatan. Garaan isaanii kan miidhame irra keessan kolfaa kan jiraatan baay'eetu jiru.
Dhuguma isiniin jedharrayyuu miidhama qabna akka sabaatti. Nutti dhagahamuu didee miti. Waan baay'ee baannee jira. Miidhama baay'ee baannee jira. Akka maatiitti, akka gola keessaatti, akka gaa'ila keessaatti, akka baay'eetti. Gola keessaatti gadda baannee jiraanna. Boo'aa jiraanna hin duuneef jirra malee. Ayizoo abbaan firdii Waaqayyo garuu hin dhufa. Abbaan firdii garuu Waaqayyo hin dhufa. Inni firdii laatu Waaqayyo hin dhufa. Nuuf firdii kan laatu Waaqayyo hin dhufa. Dhugaa nama kan baasu Waaqayyo hin dhufa. Dhugaa kee kan baasu garuu Waaqayyo hin dhufa. Nagumaafan deemaa jette du'aa mana keessa. Har'ayyu dubbadhu du'aa kee irratti. Har'ayyu dubbadhu dukkana kee irratti. Haleluuya. Hillifaati. Haleluuya. Har'ayyu dubbadhu. Waaqayyotti amanii dubbadhu. Har'ayyu dubbadhu duwwaa kee irratti. Har'ayyu dubbadhu cufaa kee irratti. Akkati amante sii ta'a. Kati amante sana ta'a. Yoo dukkana keessa jiraatte hin ifa bor jedhe. Hin ifa bor. Yoo rakkina keessa jiraatte hin bari'a bor jedhe. Naa darba jedhe. Akkuma sana ta'a. Yoo dhiibamaa jiraatte nan barbaadama jedhe dubbadhu. Hin barbaadamta. Yoo jibbamaa jiraattes guyyaan jira jedhe. Waaqayyo har'a guyyaa hin fidaa. Waaqayyo bor guyyaa hin fidaa. Waaqayyo waaqa akkasii miti toora isaa eegee waaqa imaanaa namaa nyaatu otoo hin taane waaqa imaanaa deebisuudha. Du'aa mana keesseeti. Waa mana keessa miti kaartoonii mana keessa miti dubartiin kun du'aa mana keesseeti. Nagaadha. Nagaadha jetti garuu du'aa mana keessa. Har'ayyu aadaa kan jiraatu nama baay'eetu jira. Har'ayyu aadaa kan jiraatu nama baay'eetu jira. Garuu Waaqayyo lakkas naan jedha. Akka biyyaatti akka dhuunfaatti firdiidhaaf nan ka'a naan jedha Waaqayyo. Yeroo itti Waaqayyo firdiidhaaf ka'u ga'eera. Ma yeroon kun kan nama dhugeessa yerootti Waaqayyo cal jedhee jirudha miti. Waaqayyo garuu hin ka'a. Yaabiheer gininnasaa. Yoo tureyyuu Waaqayyo hin ka'a. Amma kanaan booddee Waaqayyotu hojjeta. Akka biyyaattis akka dhuunfaattis kan hojjetu Waaqayyoodha. Nuu ka'a Waaqayyo. Irreen Waaqayyo nuuf hin ka'a. Irreen Waaqayyo nuuf hin ka'a. Raabaa. Sacal jedhanii miidiyaa kanarraa iyyammitiim. Irreen Waaqayyo garuu nuuf hin ka'a. Yaabeer እውነተኛ አምላክ ነው። አይቾክሌም Waaqayyo garuu hin ariifatu. Akka keenyatti hin ariifatu. Akka namaatti hin ariifatu Waaqayyo garuu hin ka'a. Nassaal እግዚአብሔር hin ka'a Waaqayyo. Naan harree oofteetu gara nama Elsaayitti deemaa Elsaayi barbaaduudhaaf yeroo isheen ariifattee gara Elsaayitti deemaa jirtu namoonni itti dhufanii nagaadhaa fayyaadhaa jettan hundumtuu nagaadha itti dubartiin kun du'aa mana keesseeti. Du'aa mana keesseeti hundumtuu nagaadhaa rakkinni tokko hin jiru jetti. Garuu kan isheen mana keesse du'aa. Waaqayyo garuu beeka. Akkuma amante sii ta'a. Akkuma amante sii ta'a. Har'ayyuu inni si jalaa du'e sanarratti akkuma amante san ta'a. Har'ayyuu cufaa kee irratti sanatti akkuma amante ta'a. Hin bari'a hoo jette dukkanni inuma bari'a akka amante ta'a. Yes. Akkati amante. Bamoonyinne tuunut. Akkati amante ta'a. Akkati amante ta'a. Akkumati amanaa jirtu ta'a.
laavarrasse kabara boraba. Akkati amante. Akkati amante. Gaafa achi fuulletti argan naawonsaa fi Elsaayi. Mee itti fiigiiti simadhu. Maal akka isheen taateen beeku guyyaa kana maaliif dhufte Shuunamittiin kuni? Nama nuyi jaallannu. Rakkina nabdutti fiigiti simadhuttiin jedhe. Naawosaatiin Elsaayiin. Waammoo rakkaddeetti. Waaqayyootu namatti nimne malee, natti nimne malee jedha lakkoofsa 27 4:27 dhattanii yoo dubbistan Mootota lammaffaa 4:27. Waaqayyootu natti nimne malee rakkina jabaa keessa jirti Shuunemiin. Rakkina jabaa keessa jirti Waaqayyootu natti nimne malee waan takkana. Ilaa jarana. Wafuma gaafa rakkinni ishinitti dhumu bilbiltanii ofuma raajiidhaan naakadhuunatti akkas Waaqayyo wanta hundumaas namatti himu. Waaqayyo waan hundumaa sitti himu. Waaqayyo waan hundumaa raajiitti isin himu. Na jalaa dhossee jedhe Elsaayi. Nama baay'ee mul'ata arguutu na jalaa dhossee. Nama Waaqayyo jalaa baay'ee dhaga'uutu na jalaa dhossee jedha. Dhugumaa Waaqayyo wanta hundumaa namatti himu nama jalaa dhossaati. Raajii hin rakkisiinaa. Nama hin rakkisiinaa. Yeroo tokko tokko Waaqayyo nama dhossa. Yeroo tokko tokko Waaqayyo cal hin jedha. Cal jechuun isaas garuu deebiidha. Deebisuun isaas garuu deebiidha. Dhaqaa dubbisaa lakkoofsa 17 Mootota lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa na jalaa dhossee rakkina jabaa keessa garuu jirti jedha. Gaafa dhattee Elsaayi bira geessu lafa dhoofteeti. Ani mucaa si kadhadheeraa jette. Ani akka Waaqayyo mucaa naa kennuuf si kadhadheeraa jette. Ani akka Waaqayyo kana naa kennuuf si kadhadheeraa jette. Innati natti dubbatte karaa kee Waaqayyo dubbatee naa kenne hin du'e mucaan suni. Ani waan tokko amaneen dhufe waan jette fakkaata. Mucaan kun ani isinin kadhanne akka naa kennamuuf Waaqayyotu dubbatee naa kenne. Haleluuyaa! Waaqayyotu jedhee naa kenne waan ta'eedhaaf. Ani isinin kadhanne akka barbaaddan godhannan ulee isaa itti kenne. Kan isheen cibsitee dhatte iyyuu kan nama dhibu keessaa siree Elsaayi irra cibsitee sokkite. Mucaa isa du'e san. Siree isaa iddoo ijaaraniif sanarra keessee sokkite. Ulee itti kenneetu dhaqiitii mucicharra kaa'i jennaan. Dhaqee inni gaas mucaarra kaa'u dhaqe. Isheen garuu akkasittiin jette. Elsaayiidhaan deebiste. An si dhiisee hin deemu. Ani du'a lubbuu kooti si dhiisee hin deemu jette. Maaliif? Karaa isaa dubbatameetu isheedhaaf ta'e. Karaa raajichaa dubbatamee isheedhaaf ta'e waan ta'eedhaaf. Isheen kadhattee miti Waaqayyotu dubbatee si'eef kenne. Mucaarra keenya mucaan socho'uu hin dide gaas. Gaafa inni dhaqee ulee Elsaayi irra kaa'u hin dide mucaan socho'u. Elsaayiin fudhattee sokkite. Elsaayiin fudhattee sokkite. Kate amantee sii ta'a. Hin amantu taanaan elaa. Galannillee kadhannaa malee amantii malee hin fudhatamu. Galannillee kan nama dhibu keessa amantii malee waan tokko hin godhamu. Galatumti isin galateeffattan amantii malee gatii hin qabu. Tola bara toda bara. Niseenaa geeddaru yoo jira. Inni seenaa geeddaru yoo jira. Maaltu dhaabameerame gooftaa bira. Ni seenaa geeddaru yoo jira. Inni seenaa geeddaru yoo jira. Maaltu dhaabameerame gooftaa bira. Ameen 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 ameen. Rata soko provaya barra borra barra classica borra mashikabo. Melatoko soko provara bara 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 bara.
ni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Ni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Maaltu dhaabameerame gooftaa bira. Ameen, 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 ameen. Ni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Inni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Dhaabameerame gooftaa bira. Ameen, 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 ameen. Isatu seenaa geeddara. Isatu seenaa geeddara jaran. Yesuustu seenaa geeddaruu danda'a. Mana keetiif, jireenya keetiif. Gaafa isheen fudhattee gara bantii siree kennameef sanatti fudhattee ol baatu, dhageetu irra ciise. Afaan sarara kaa'ee, harka sarara kaa'ee. Gaafa haleluuyaa! Ammayyuun amanta taanaan akkati amantu sii ta'a. Inni si jalaa du'e. Ni si jalaa bade. Ni jireenya keerraa gargar ba'e. Akkati amante. Akkati amanaa jirtu sana ta'a maqaa Yesuus Kiristoosiin. Gaafa inni irra kaa'u mucaan dhandhi isaa hodhuu jalqabe jedha. Gaafa dhandhi isaa hodhuu jalqabe Elsaa'iin irraa ka'ee walii gadi sosocho'ee jedha. Mucaan si'a 7 haxxiffateetu achi ol ba'e. Ol ka'e. Shuunamittii waameeti isheetti kenna. Isheen immoo ulfina isaaf laattee hin qommaateef Waaqayyoon galateeffatte. Akkati amante sii ta'a. Otoo dhaqanii awwaalaniiru ta'e mucaan sun inuma awwaalama. Garuu isheen waan Waaqayyo isheetti dubbate sana yaadaan qabdeetti. Yeroo sanatti Waaqayyo seenaa ishii geeddare. Yeroo sanatti mucaan sanas lubbuu itti deebise. Waaqayyo guddaadha. Akkati amante sana ta'a. Amantiin silas waan hin jirre jira jedhanii amanuudha jedha Macaafni Qulqulluun. Amantee gaara kanaanis jachaa keessa bu'ee jette hin ta'a jedha Macaafni. Kanaaf amanaa amma Waaqayyoon isiniif kadhadhaa. Faarfannaa tokko isinii affeeretanii. Kanaaf isinis warra kaan affeeraa. Sagalee keessa laphee keessan banaati. Warri jalqabaa katanii na hordofaa turtan Waaqayyo sagalee kanaan jireenya keessan irratti hin hojjeta. Namoota Waaqayyo hiphoo keessanii kutu jirtu. Namoota Waaqayyo ba'aa keessan isinirraa darbatutu jirtu. Kanaaf warra kaaniifis sheer godhaa. Waaqayyo gooftaan garuu isin gargaara. Waaqayyo gooftaan garuu lafaa isin kaasa. Faarfannaa kana isin affeeretan deebi'ee isin kadhadhaa. Hamma kanatti garuu warra kaaniifis qoodaan isiniin jedha. Saatiin kun saatii kadhannaati waan ta'eedhaaf namoota baay'eedhaaf nan kadhaa. Maqaan keessan akkanatti mul'atuuf immoo koomenti irratti barree yoo koomenti gootan natti mul'ata. Ani immoo isiniif hin kadhadha. Masfin dhugumaa moo eenyu jedha maqaan tokko asirraa. Waaqayyoota nama masfin dhugumaa kan jedhu kana. Masfin eenyu akka jedhu garuu na jalaa badeera daddafa koomenti godhaa. Waaqayyo garuu lakkasnaan jedha namicha nana. Hiphoo cimaa qabda garuu Waaqayyo ani hiphoo kennanii kasiin jedha. Waaqayyotu ani siif lola hiphoo kennanii kaa. Gaaffii keetiif deebu kan ta'u ani qabaa siin jedha. Hiphoo dhokataa qabda. Waan gatii si baasiseetu jira. Waaqayyo gatii sii kaffala. Waaqayyo gatii sii kaffala. Masfin dhugumaa. Waaqayyo garuu gatii sii kaffala. Gatii guddaa wanta kaleessa eengadda itti gatii baafte. Hafuurri Qulqulluun garuu gatii sii kaffaluurraan kan ka'e. Dhuguma Waaqayyo anaan na yaadate. Dhuguma Waaqayyo anaan harka na qabe. Dhuguma Waaqayyo anaan na geggeesse jechuudha. Dhuguma Waaqayyo anaan na irraanfachiise yeroo ani innitti Waaqayyo na yaadate jetta ati namicha nana. Aw እግዚአብሔር ካሳን ይከፍልሃል ላንተ ከፊትህ እግዚአብሔር ዋጋህን ይከፍላል ወዳጅ ነመነነ ራካቦራ ባያቦ ሂጶ ከንዴ ብሳ ሂጶ ኬሳ ጀዴ waaqayyotu waan kaleessa eengada si dadhabsiise
waan kaleessa eengada gatii si baasisa sananii gatii si kaffala siin jedha. Maalaadhaa soko biroovaalaaraati. Taganuu katamaa badhaadhaa kan jedhu. Taganuu katamaa badhaadhaa kan jedhu. Obboleessa koo taganuu katamaa badhaadha. Ammallee Waaqayyo akkas naan jedha. Alaani karaa sii baaseera. Yoo siin sitti hin fakkaanne iyyuu ani karaa sii baaseera. Karaan kun ija fooniidhaan hin mul'atu. Ija hafuuraadhaan garuu mul'ataa. Kan nama dhibu keessa nama nana wantoota haala siin mijanneti keessa jirtu kana keessa ani sin baase. Sii bari'ee argita. In nyaatamta otoo hin taane sin baasaa. Tagan. Karaa kana siin baasa. Ija fooniidhaan hin argamu. Waaqayyotu garuu karaa kanaan siif nan baasaa. Karaa kanarra garuu deemtee hin baataa. Karaa kana namni sitti hin cufu. Ammas haalli ati keessa jirtu kana ani siif nan ibsaa. Siif nan mijeessaa. Siif nan geeddara siin jedha Waaqayyo gooftaan. Yoo laanas si kabarabu. Aleluuya. Aleluuya. Dilorra se kavadaro da bela barada boraba. Dilanda soko provayati kamas. Lekamos soko provadati aba. Bone waktola kan jedhu kan. Bone waktola. Misiji kera bone waktola kan jedhu. Waaqayyo tokkas naan jedha. Abjuu keen geeddara. Akkati yaadde, akkati ilaalte, waan sii ta'uu dideetu jira. Wallaphee keetti ulfaateetu jira. Waaqayyo garuu akkas naan jedha. Nan geeddara. Hiphoo keessa nan geeddara. Gaaffii laphee keessa nan geeddara siin jedha. Akkati sana sii ta'uu dide. Sitti jabaate. Eeyyee Waaqayyo garuu laa. Nan geeddara siin jedha namanan. Hiphoon kee hiikamee gaaffiin kee deebi'ee hin argita ati. Bonee waaqtolaa laphee kee harka kee keeyadhu. Yaabeer ለጥያቄሽ መልስ ይሆናል። Yaabeer ለጥያቄያችሁ መልስ ይሆናል። ራሴ ከቦራ Ilabarabase kabora bashe kelevarabos. Aleluya. Waaqayyote la namana na si yellasisu. Bone waqtola si yellasisu. Si yellasisu si injada namana na enyo kaddaten beeku garu si yellasisu. Hiphoon kee kama hinta. Gaaffiin kee sin deebi'a si injada furri Waaqayyo. Haleluuya. Ofirratti amanaati. Mayyerotti namni baay'een maalirraa kadhataa jirta nufus kadhadhu jedha misijiin tokko. Ani bilbilanatti bilbilameen kadhachaa jira otoo hin taane koomenti warra godhan maqaa isaanii asirratti argeetan kadhachaa jira. Isinis Waaqayyo laphee korra kaa isiniin kadha waan ta'eedhaafiti. Akka kanatti koomenti godhaa. Annani ashana. Macaafni qulqulluun annani gaafa dubbatu lakkat jedha. Kan namaaf hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'amne. Wanta ati eegde yeroo isaa miti waan ta'eedhaaf waan gatii si baasisutti fakkaata. Garuu yeroo Waaqayyo ammas dura kee waan jiruufi yeroo Waaqayyootti wanta ija qabu waan bareedaa waan namatti tolu Waaqayyotu humna keetiin wanta ati dadhabde humna keeti wanta ati dhiibde dadhabde karaa Waaqayyoo sii ta'a. Waaqayyootu humna isaatiin siif hojjeta. Waaqayyo humna isaatiin si hojjetu irraan kan ka'e immoo waan gaarii waan guddaa tu dura kee jira waan ta'eedhaaf itti deemi mogoleensi hin bu'iini. Waaqayyo garuu dura keetti waan gaarii tokko qopheessee jira. Ameen. Lorra se kavara bara boraba ya boraba. Waaqayyo deebii qaba.
akkumati amante sii ta'a. Durreen keenya akkasi waan ta'eef akkumati amante akkati amante akkati amante akkati amante asnaaquu abdiisa asnaaquu abdiisa kan jettu waan si yaachisutu jira, waan itti yaaddoftu qabda. Waaqayyo immoo gaddan si oolchuun qabaa, waan gidduu galee gadda si oolchuun qabaa jedhinaan jedha Waaqayyotu. Furri qulqulluun garuu sii birmateedha. Waan ba'aa sammuu keetti ta'e kana Waaqayyo sammuu keerra nan fuudha. Wanti si cannaqu jira, Gooftaan garuu ba'aa kana sammuu keerra nan fuudha siin jedha. Laafaarraa sekkaafaarraa booraa baaya. Ammayyuu namoonni Waaqayyo ba'aa kana jedha laphee keessanirraa ba'aa kana isinirraa fuudhu baay'een keessan jirtu. Ammanatti garuu deebi'ee waan isinii kadhadhuuf akka amantan waan isinii ta'u faarfannaa kana isin affeeritan deebi'ee kadhaa. Garuu waliif qooda, ammayyuu qooda namootaaf. Daru iyo jira isena gedaru iyo jira maltuda bamera me gofta bira isena gedaru iyo jira isena gedaru iyo jira maltuda bamera me Gofta bira dadhabama Waaqayyo kanaafi jabaan galaana san gargar qoodusa bambaarii nuuf qabaa minna waa'ee kenna lubbuu koon jarjarin turree Waaqa eegna bambaarii nuuf qabaa minna waa'ee kenna kon jarjarin turree Waaqa eegna. Wanti isa dhibu waa tokkoyyuu hin jiru Waaqa kenna. Bu'aa biyya lafaa barbaaduudhaaf jecha maaliif? Jabaan wajjin jiraate kamsuu namoota maafsuudha. Jabaan wajjin jiraate kamsuu namoota maafsuudhaan. Jabaan wajjin jira hariisaa namoota maafsuudhaan. Jabaan wajjin jira hariisaa namoota maafsuudhaan. Jabaan wajjin jiraate kamsuu namoota maafsuudhaan. Isena gedaru iyo jira isena gedaru iyo jira maltuda bamera me gofta bira isena gedaru iyo jira isena gedaru iyo jira maltuda bamera me gofta bira inakka kinni damma marsu marseyonutu wanta gari muddata calgona wallo ejjebi guddaadhaan afaana qabatan mormitoon Waaqa walii gallee gaariidha itti fufnaa hariiroo Waaqa walii gallee gaariidha itti fufnaa hariiroo dhugaa
dhugaarra dhaabannee gaariidha itti fufnaa amantaa. Dhugaarra dhaabannee gaariidha itti fufnaa amantaa. Waaqaan walii gallee gaariidha itti fufnaa hariiroo. Inni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Inni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Maltu dhaabameera mee gooftaa bira. Inni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Inni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Maltu dhaabameera mee gooftaa bira. Malenu irrande binu itti challa malenu irrande binu itti chena malenu irrande binu itti ana malenu irrande binu isena geeddaru iyo jira isena geeddaru iyo jira. Maltu dhaabameera mee gooftaa bira. Seenaa geeddaru iyo jira. Inni seenaa geeddaru iyo jira. Maltu dhaabameera mee gooftaa bira. Shakkii malee dhugaa irradduuna. Mucummaan jalqabnee shakkii malee dhugaa irradduuna. Hubannaan jalqabnee shakkii malee dhugaa irradduuna. Jaalalaan jalqabnee shakkii malee dhugaa irradduuna. Ni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Ni seenaa geeddaru iyo jira. Maltu dhaabameera mee gooftaa. Fagoon jiru Waaqayyo. Ni seenaa namaa geeddaru, ni seenaa dhala namaa geeddaru Waaqayyo dhiyoo jira. Akkuma tamante siitaa jedha mata dureen keenya. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ba'aa dhukkubaa ba'aa rakkinaa ba'aa maatii isinirra kan jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin isinirra haa bu'u. Wanti isinitti ulfaate jireenya keessanitti wanti ulfaate. Mana keessanitti wanti ulfaate maqaa Yesuus Kiristoos yeroo kana akkasii isinirraa kan bu'e haa ta'u. Ba'aan abbaa ormaa isinirra hin taa'in, mana keessanirra hin taa'in, jireenya keessanirra hin taa'in. Maatiin keessa rakkina keessa kan jiran, wallaansoo keessa kan jiran, dhukkuba keessa kan jiran maqaa Yesuus Kiristoosiin kan fayyan haa ta'an. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenyi isaanii haa fayyu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin manni isaanii haa fayyu. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin hojiin harka keessanii haa fayyu. Cufaa jala kan jirtan cufaan keessan haa banamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan keessan haa geeddaramu. Yeroon kun guyyaan kun guyyaa seenaa isiniif haa ta'u. Guyyaa itti Waaqayyo isin yaadatu isiniif haa ta'u. Humni keessan haa haareffamu. Kana caalammoo Hafuurri Qulqulluun inni jiru ni jiraatu isiniif haa kadhatu. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መልካም ነገር ይሁንላችሁ። torban kun torban mocha guyyan kun guyaa mochan
isiniif haa ta'u. Hospitaala keessa kan jirtan, mana keessan teessanii rakkina garaagaraa keessa kan jirtan, maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyaa. Harki abbaa koo Yesuus Kiristoos sinaa qaqqabu. Amma yeroo kana kaasee humna argadhaatii kaa waan haaraa ofirratti argaa. Haalelooya. Milkaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo akka inni nama baay'ee gargaare amantii guddaan qaba. Namoonni warra amma dhuftanii duubatti deebi'aa dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Namni baay'een gargaarameera waan ta'eedhaafiti kallattii baay'eedhaan adaraa keessan dhugaa ba'uu hin dagatiina. Waaqayyo isin gargaara. Ammaa kaasee Waaqayyo isiniif hojii hojjeteera. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yoo isinitti tole linkiin achirra jiru linkii YouTube kooti. Lallaba baay'ee isaa waa hedduu isaa argachuu dandeessu. Isaan subscribe naaf godhaan siniin jedha linkii achirra jiruun. Yaada yoo qabaattanis bilbilli koo achirra jira. Peejii jala argachuu dandeessu. Isin haa eebbisu. Akkasuma dabalatee zuumii gaafa kamisaa jechuudha. Akka isaati Itoophiyaatti kamis akka isaa Itoophiyaatti saayitii 3 jalqabee sagantaa waan qabnuuf karaa zuumii warri hordoftan sagantaa baay'ee namatti tolu qopheessinee jirra. Hundumti keessan gala linkiin paaskoodiin paasoordiin asirra isinii kaa'ama peejii kanarra. Peejii kana share follow gochuun invite godhaas warra kaanis akka isaan hordofanii bira ga'uuf jechuun jaalladha. Beeksisa sagantaa nuyi qabnu asirratti beeksisa karaa fuula peejii kanaa jechuudha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisuun isiniin jedha. Naa jiraadhaa yeroo gaarii qabaadhaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Biyya jirtanitti lafa jirtanitti ulfaadhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Baay'ee isin jaalladhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Ameen.